Madinafu kanukaf dhaabatu akka saffalmatu galatooma 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 galatooma. Pam dhufnee jira kun har'allee egaa akkuma nuyi agartan egaa har'a kun dhaqaba qabannee siif dhiyaannee jira interview addaa goonee kan waliin bu'aartan taagaa mee dhaqaba waamicha keenya woo jettee hawaasuu keetiif hedduu takka baga nagaan gama kanaa yaadu dhufte sin jenna baga nagaan na hidhanii siin jedhanis. Ayyee dhaqabaan gaa akkuma beektan diraamaa garaagaraa irratti hoblaan kaa'isin garaa dhukkubsee beekamuun hayyee gaa har'a interview nuti goonu kan waliin ilaalu ta'a warreen mijataa baay'een haala isaan subscribe godhuudhaan gama interview kana dabalaa sin jenna. Egaa gaa dhaqabaan interview nuti gaafannu hoblaa jiraachuu danda'a kan isa dhibuus jiraachuu danda'a mee hanga dhuma viidiyootti nu hojjetuudhaan sin jenna. Egaa gaa nagaa gaafachuun hin irraanfanne ashama harka fuunee hawaayamtoota ifattoota keenya gaa warreen mijataa baay'een haala isaan subscribe godhuudhaan nu gargaaraa sin jenna. Mee gaa gama interview dabarra gaa haasaa dheeressuun gaarii miti. Mee dhaqaba baga waamicha keenya hawwattee dhuftee mee har'a interview nuti gaafachuu deemnu gaa cimtuus jirti laaftuunis jirti interview keenya mee akkamiin laalta? Interview teessan tana wallahi garaan na guchisaa jira maaluma dhiiroo jeetii yaaddawaa jira beete. Saniifuu na gaafataniitu osoo harib baateera naa wayya. Mee gaa duraan dursee dhaqaba ati maqaan kee dhugaa eenyu eessa jiraattaa ammoo diraamaa eenyu akka سجمة خراج أنا لفت خزقولو قافي قتل إني جرافوني مي خنا جما هواسا كنيات النوجي مي جما دواسا كنيات ياتي إن عن كردوبا إيش جراتا إيش تخجو مي جما هواسا كنيات نولي مكان في كردوبا ناس ناصر أحمدين جامع إدون الوقت خيا بيجورا إدون جرينا خيا ما بكرو ميجاتا كان سنجا غير channel خنا فيدي خيسمو خيا نفيدي Videolee ijoollee Oromoo takka takka waggaa laalu YouTube gubbaarratti waa jiru argaa beete. Kanumaan na fiduu danda'e san gubbatti keessa keessa. Akkasi. Hayyee galatoonni gaafii ta'e deebisuudhaaf amma gama gaafii dabarraa mee gaafii na dura maalitti duraan dursee maqaa dhaqabaa jedhu kana maaliif baafattee? Maqaa dhaqabaa jedhu kana wallahi ijoolleen beektee asinnaan baasnee gaafan karaa deeme tokko naa baasanii. Gaafa san ijoolleen akkanumatti haalaan na ajaa'ibanii waggaan deemuus dafeetiin deemu waan ta'eef. Deemee bakka nama hedduun dhaqqabaase firraa ijoolleen dhaqqabaa naa baaste waa hedduun dhaqqaba nama dhaqqaba maqaan kee khasibeef karaa hedduun dhaqqaballee karaadha. Maashaallah bareedaadha. Dhaqqabaa naa baasan firraa. Mee ati yeroo hedduu diraamaa irratti maaliif bakka mee maal jetti maaliif bakki sana wantoota wanaati kama gaafii an gaafachuu deemuu fi dubbisaan dubbisetti garagara ta'e ati yeroo hedduu diraamaa irratti maaliif makaraja qabattee deemtaa? Ati markaya wanni garte? Amma daawwattoota kan warreen dhaqabatuu fi maatii taatanii jirtan hundi keessanuu inni beektanis kan ta'inis taa'aa jechuun diraamaa san laala garaan asiin dhukkubuu sin jenna mee maaliif diraamaa san irratti hoblaan nufittee dhaqaba maaliif makaraja qabattee? Diraamaa san amma irra deemtee na qobalchiisti maaliif diraamaa san markaya qabadde wani irra deemeef ijoollumaan na godhe markaya kana qabattee yoo akka diraamaa sun haalaan das jettii namni akka diraamaa dalagee hin jiru akkana dalagii haalaan fudhatama argattaa naan jaaniitiin gara diraamaa sanii seenuu danda'e. Maashaallah gaa diraamaa san wallahi barnoota guddaa fi seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu qabdi gaa hortoota keenya yoo raasanii jiraatan diraamaa san. Kun ammallee waan takkasii dabaluu barbaada. Markayyaan kun akka aadaa Oromootti illee haalaan beekamaadha haalaan jaalatamaadha illeedha. Anis qabaman buna yookiin waan adda addaa itti danfifatti. Maashaallah. Kanaaf kan qabaddeef. Galatoomii dhaqaba diraamaa wanti ati gaafii nuti si gaafanne karaa guutuu nu deebisee jirta. Ammas diraamaa irratti maaliif bakka gowwaa filattaa itti diraamaa gaafii haalaan babbareetti. Habar diraamaa maaliif yoo jette haalaan babbareetti maaliif gowwaa filatanii beekta. Namni hundi aboo biyya faranjiitti akkami beekte barnoota tokko waggaa baratu faranjiin silaalteeti waan siraa deemu tokko agartee waan dandeetteeti qabu tokko sanumarra si barsiisti. Si barsiistee sanuma si barsiistee hojii si qabsiisti malee waan biraa waan hin dandeenye takka simmoo kun sirriidha. Saniif hin qaban. Kanaafuu an bakka gowwaatti irraa hin tole yookaan bakka gowwaa irraa hin bareedu jedhee itti qabaddeet. Galatoomii dhaqaba hayyee itti aansuun jettee akka garaa social media kanatti social media kan dhuftu khasugode keessa hiyyetti dura dursa gaafannee jirra mee gaafii itti aantu dabarra yeroo hedduu yeroo waa dubbattu waan safuu irraa maaliif xiyyeeffattaa? Egaa hordoftota keenya
gaafi wanti gaafadheef jara kanatti sirriitiin kaa ilaatanii TikTok isaa irratti bakka takkatti kan agaree isiris karaatiin taati tanaafin gaafadhee gaafii tana indaan kun bakka tana hin laalu jettanii yoo haa dubbatin taate achi gara isin haayatan isin garsiisa gaafii tana akka jeenu deebisu isaa beeka. Waan safuuratti maal xiyyeeffatte? Yeroo hedduu TikTok irratti takka lama jennee bakka sadii bokkaratti nagare gaafii wanta safuu ati Oromooti bakka safuu san maaliif hin eeggannee kajuu? Maaliif beete TikTok gubbaa irratti waa'ee safuu kana wanni nan dalageef dhugaadhaan hin beekan illee an safuu kana amma gubbuma kiyya naa jiru malee keessaan gabaadhee osoo hin ta'in sirriidha. Gubbumaan hin jaa maaliif namni baay'een waan akkana kana ni ilaala achi gubbaa irratti. Sanii fi akka namni haalaan na laalee fi na ol ka'uuf malee waan biraa takka garaa keessaa gabaadheeti miti. Egaa hojjettoota keenya michaan akkuma jirutti ni agartanii dhaqqabaan Anason Naasir akkuma jirutti linkii YouTube isaanii ajaa'ibsiin keenya deemtanii channel isaa subscribe godhuudhaan ni gargaartanii wanti kana qabadhee dhufeef wanta babbareedduu fi wanta nama barnoota nama ta'u yoon qabadhee dhufe namni hordofuun jiru jechuudhaan. Wantoota nama bashannansiisu karaa kanaan yoo fidadhe jee yaalii godheetiin akkasitti namni hedduun na ilaale hojjettoota keenya wanta kana akka sirreeffatuuf wantoota inni gaggaarii inni haasa'urre jajjabeessaadhaati cinaa dhaabbadhaa isin jenne hayyee yeroo heddummaa jettii tun hayyee kanatti aansuun jette osoo hin sobin obboleetteetii fi jaartii ta'e osoo wajjin karaa deemutti jirtu yoo namni tokko meeshaa waraanaa sitti qabatee takka as kanni sagalgalummaa yookaan wantoota kunuunsa salaati dalaga jee si qabee tam kan ta'e osoo hin sobnetti gaafii tan sirri nu deebisi. Isaan lachuutuun kan. Gaafiin tun wanti tun bakka du'aati karaa bijitan hin beektu ta'a akkuma deemu jirtu isaan lachuutu takka yaartee tokko beeyte iddoo deemu jirtu si qabanii lubbuutee baafnamoo isaan lachuutu tokkos kanni sagalgalummaatti hojjenna sinjaan tokko kanuun dirqama keessa asitti. Inshallah waan akkanaa rabbiin nu afaan hin fidu garuu immoo hin kannu isaan lachuutuun kan. Mee hayyee ati fakkeenyaaf Anaso wanti nuti jennee fakka kanatti wanti kun qunnamtee jirta ta'a hin qunnaminis ammoo akka qunnamtee laateeti kam kan ta'a ammoo lubbuutee baasuudhaaf takka sagalgalummaa akkatti godhamu kan nu qabdu dirqama. Dirqama ta'a? Dirqama ta'a qawween si qabamee jira yoo kan nu baate si dhaamee jira qawween si dhaamu. Gaafiin ta'e gaafii jibdu kun. Wallahi. Mee dafi gaatana. Jaartii san kan nurra wayyaa. Jaartii egaa deemtee jira wantoota keenya. Anasoon jaartiin qabu talaalatee jiru. Garuu jaartiin ati ofirraa eegisi. Kanneen jira Anasooni ani hin beekne egaa taa'isa jaalatee jirtus keessuma lallaalaa. Dhalaa waliin yommuu haasoftu maqaa kee jijjiirtee itti himtee ni beekta Anaso. Yommuu yeroo janaa jentu dhalaa wajjin yeroo haasoftu maqaa kee jijjiirtee kabiraa itti himtee itti haasoftu ni beekta. Sobaa miti kun dhuguma itti himee dhimbeera. Egaa haaluma jireenya kanaatu kanaan dhufaa yaaftoota keenya egaa namni hedduun wanta kana kana raawwatanii dhalaa maqaa kanaa kana jijjiirratanii dhalaa 3-4 maqaa garagaraa itti himuudhaan dhalaa sammuu isaanii jeeqaa jiran wanta kana sirreeffadha. Anasoon takka godheetiin jiraa jee garuu amma immoo dhiisee jira kana garuutti dhiisee jiraansaa Anasoo waan kana ittuma jirta moo dhiistee jirta. Garuu ammoo dhiisellee hin jabu amma michoo takkaa jira haalaan golfeenaa dhiisullee hin dadhabe. Ayyee. Ganaafillee garuu dhiisuun taasisan. Ayyee. Janaa osoo hin jaamne gaafa. Janaa kan hin baane ammoo wanti isin jiru Anasoo dhageessa maqaa kee jijjiiruu dhiistee moo maqaa kee jijjiiruu dhiiseetiin jira. Janaa baanu janaa kan hin baanu maqaa kee jijjiiruu dhiistee. Sanin jenna kanis gaafate maqaa kee jijjiirtee itti haasoftee beektaa sin jettee amma dhiistee jirti maqaa sana. Dhiise. Hayyee gaartota keenya warreen daawwataa jirtan dhiirtii dhalaa maqaa jijjiirtanii haasoftan maqaa sana jijjiiradhaa sin jenna. Hayyee sooshaal miidiyaa irratti arrafamtee ni beektaa? Arrabni sana akkam jiru? Allah wayi arrafamuu fi isaanii hoo? Mee arrabni sana akkam jiru mee gama akaafaa baadiyyaa baanaan jaan. Wanti mee kan irraanfanne Kan inni irraanfanne mucaan tokko guyyaa takka nurraa gubbaa michoo diraamaa jireessanii hojii deemuu jira beete. Michoo ni dubbisanii beete. Ani seetiin dhaabbata. Akaafaa koddeem qaamaan gaatu hoggaa hin jiruun. Bokiyyaa usten deemtoti akaafaa baadiyyaa naan jaan. Aboo karraan kun nama weetiin. Ani akaafaa baadiyyaa ta'e akka diraamaa dalagee beeku hin beeku. Dagadde gana maatii koo jabaan na jira. Hoggaa itti garagalu michoon na qabdee dhalaan tun beetii haaqila. Na qabdee ati maal taate? Akaafaa akka diraamaa hojjettee hin beektu naan jettee na kofaltee. Inni kofaleetu maan garagalee deebi'e. Ayyee gaarota keenya gaafii teenya karaa sirriitti nu deebisu jira. Hani hin daganne amma asirratti maal beektaa arrabni TikTok jala faana arrabsan. Ayyee. Hoola akkanaan jaan tokko baay'ee. Sambaanna.
Egaa hordoftoota keenya dhaqqabaan gaafii nuti gaafanne karaa sirriitiin nuti ibsu jira. Mee gaafii hin dhumne dhalaa irraa takka akkansi hayyee dhalaa irraa akkansi aarsitu dhalaa akkamiiti? Akkansi gammachiistu dhalaa akkamiiti? Dizaayina Islaama. La amala si gisee laate fakkaatama testi jettuu fi takkaan. Amala si ammoo fakkeenyaaf hoggaan ayyaame maal tanaan yoo ta'u kaayate santuna kuba mataa kanumtu gara nagaa gite. Ayyee. Takkaan si gammachiisu takkam. Takkaan na gammachiisu hoggaan ayyaame. Tanaan yoo ta'u kaayate sagalee barbuu sagalee daseetu tokkaan kan. Ayyee dhaqqaba galatoomi gaafii teenya karaa sirriitiin nuti ibsu jirta. Ne ayyee dhala dhugaan si jaalattu nama waliin osoo jirtu siin jaaladha jettee ni beekta. Dhugaan jaalattu san osoo nama wajjin jirtu sagalee itti galfuutee nama wajjin jirti siin jaaladha jettee ni beekta. Hin beekan. Hin jenneen. Hin jenneen. Suutumatti hin jaamalee asitti jaalan. Yeroo ammaa namoonni hedduun maaliif wal jibba? Haaluma jireenyaa ta'uu danda'a. Ati ma yeroo hedduu gisee laatu namoonni hedduun bakka nama kana akkaman laalee madaalaa maaliif ta'uu danda'a dhaqqaba wantu? Akkaman laalee madaalaa. Amma ati matuma keetti fuudhu nama tokko tokko gisee laatu keessa keetti fuudhu tokko akkama bakka moraal isaa laatee tokko bakka waan hin taaneef hin jaalattuuni. Isaa amala isaati. Amala isaati. Amala isaati. Amala nama saniiti. Akkasii. Gocha nama saniiti. Ayyee. Meegaa namoonni ati akkaan kabajjuu fi akkaan jaalattu nama akkamiiti? Ati akkaan kabajjuu fi akkaan jaalattu nama akkamiiti? Namni akkaan kabajuu akkaan jaalatu nama kabajaan akka qabu namoonni na jaalatu. Nama si jaalatu asilee haalaan jaalatu. Nama kabajaan akka qabu haalaan kabaju. Asilee nama haalaan kabajatu kabajaaf. Ayyee bareedaadha. Ayyee dhumarratti gaa ati karaa biyya Oromaa deemuun maaltu si kakaasee jira? Dhumarratti ati karaa biyya Oromaa deemuun maaltu si kakaasee? Karaa biyya Oromaa deemuun maallaquma bakka maallaquma barbaadan na kaasee ammallee saayibban kiyya deemanii waan dhufanii jecha deemanii faa maallaqa achi maallaqa wayyaa waan erganii jecha kanumaan na kakaase. Ati bakka jireenya maqaa fara jiruudhaaf wanti deemte. Bareedaadha. Garuu ammoo mokoree hin dandeenyalleedha. Hanga tokko wanti jee bakka ni jiraan. Ayyee garaagarummaa biyyateetii fi garaagarummaa biyya Oromaa mee xiqqoodhaan. Haalaan biyya Oromaa keessatti akka feetetti mirga lubbuun jiraachuutu harkattu. Biyyattiin ta'e keessatti mirga lubbuun jiraachuu jettoo mirga waa hedduu argatta as keessatti. Biyya namatti amma fakkeenyaaf barandaa galta namni mana sana kun jiru. Mana kireeffatteetu amma fakkeenyaaf mana tokko jaarrattee bootaa bitattee jaarrattee keessa galuu hin dandeessu. Biyya hin deebisanitti yoo lammii achi taate malee. Ayyee dhaqqaba mee warreen biyya Oromaa yeroo ammaa haati deemu jiruuf maal laamtaame? Waan danda'amu biyya teessan keessatti yoo akkam xiqqaate guyyatti qarshii 10 ol kaaddaa oolaan jira biyya teessan keessatti irreessiniidha. Egaa hordoftoota keenya wanti inni siidhamu jiru wantoota firfiriidha. Mee dhaqqaba ati sooshaal miidiyaa irra baatee jirte yeroo gama baatii 5 fi 6 geessee jirte maaliif gama sooshaal miidiyaa irra deemte? Dhugaadha gaafii bareedduu na gaafatte saayibban kiyyaatu ammaan tana qormaataaf qophaa'aa jira waan ta'eef saayibban kiyyaa fi warreen wajjin dalaguu fi kaameeraaman ka'idiit godhuu kanaatu qormaataaf qophaa'aa jira kaanis qormaataaf deemee jira amma naannoo itti qorama illee asii miti waan ta'eef sanumaaf hin dhaabate. Yeroo xiqqoo booda gama sooshaal miidiyaa nuti deemee jechuudha. Ammaan tana dhiyeenyuma kanattuu deebi'uun barbaadu jira. Ayyee hordoftoota keenya intarviin nuti goone kana fakkaata. Meegaa intarviin kun akka isin bashannansiisee fi akka isin jaalatan abdiin qabaa dhaqqabaa tiyuub kan jedhamu chaayinaala linkii isaa as jala isin keenya dhaqaati sabskiraayib godhuudhaan cinaa dhaabbadha viidiyoo inni isin gadhiises akkaan nama gammachiisti mee dhaqqaba mee gama sooshaal miidiyaa kanarratti hanguma dhuftee nuti xiqqoo kabajaa namoota waa xiqqoo irraa argattee jirti jedhudha mana mee warroota maatii keenya hin ta'iniif maal dhaamtaaf mee dhadhaameef? Warroota maatii keenya hin ta'iniif akka warroota maatii keenya hin ta'iniif waan ta'eef shaara gubbaa irratti akka dhufanii dabalanii maatii keenya ta'an hin dhaamaaf anis ittiin dabalama waan ta'eef. San gubbaan koomentii jala seenanii koomentiidhaanis waan fedhan nu gorsuu danda'an laayikis nuuf akka tuqan sabiskiraayibis akka naa tuqan dhaamaaf. Egaa hordoftoota keenya kan isin dhaamu jiru wantoota akka isin jajjabeessanii isin dhaamu jira waan nu dhaggeeffataniif galatooma nagaan nuuf jiraadha. Uri keessa